raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mooltan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Oduu saatii kanaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Oduuwwan keenya har'aa keessattis Coobitti waraanni Bilxiginnaa manneen jiraattotaa gubee namoota jumlaan ukkaamse. Aanaa Liiban Jaawwitti namoonni 3 mana hidhaatii baafamuun ajjeefaman. Kanneen jedhanii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Isinitti himuun immoo kan isin faana turu an Iftuu Galataati. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Coobitti waraanni mootummaa Bilxiginnaa manneen jireenyaa fi qabeenya qonnaan bultootaa gubuun hedduu isaanii ukkaamsee mooraa qubsuma waraanaatti fudhachuun ibsame. Qonnaan bulaan Obbo Kabbadaa Irreessoo jedhaman raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti namoota waraanni mootummaa manneen jireenyaa fi qabeenya isaanii jalaa gube keessaa tokko yoo ta'an yeroo darbanitti qaamolee mootummaa Bilxiginnaatiin sababa malee irra deddeebiin hidhamaa turuu himanii guyyaa kibxataa bitootessa 27 bara 2014 immoo qaamoleen kunneen aanaa Coobii ganda Dirree Qabbanaatti mana jireenyaa fi qabeenya isaaniitti ibidda qabsiisanii barbadeessuu eeran. Dirree Qabbanaatti aanaan Coobiidha godinni haambu. Tuma qabeenyaan makotti dhufanii tuma naannanii waan dura gidi torban hidhanii 8ffaa gubbaarra immoo mana kudhanii qabeenyaan qabu qorqoorroo luukii 135 minaan akka galfadheetti qabeenyaan akka jirutti waan tokko kan cidhiin illee tuullaan lama dallaa waan tokko namni firiisan galama caafame. Warra federaalas keessa jira raayyaa ittisaas keessa jira warra milishoonnis immoo godoo bokee gaaddisaa kan jedhamus anni keessa deemee olii gaddeemee guyyeessa. Obbo Kabbadaan itti fufanii sobaan mooraa isaa keessatti abaa'oo shanii leenjisiisee bobbaasa jechuun ragaa qabatamaa hin taaneen qabeenya isaanii barbadeessuu kan himan Obbo Kabbadaan hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'anii jiraachuu malee qaamota isaan abaa'oo shanii jedhan waliin hariiroo homaatu akka hin qabne dubbatu. Warra shaneedha lallabaa warra shanee isatu biyya buusee akka waadanii mooraa dallaa mooraa leenjii qabutti isa faan leenjisaa jedheetuma dhibbaadhumaan maaliif jiraataa maaliif qotateetuma maaliif daannataa guddifataan malee waan tokko waan ta'anii akka qabaatee mayalaa qabeenyaa kumachoo hin jiru maaliif jiraataa maaliif daannataa guddifataan maaliif nagalaa guban. Dabalataanis yeroo garaagaraatti mana hidhaatti darbatamuun dararamaa turuu isaanii raadiyoonii Dirree Shaggaritti kan himan Obbo Gussoo Tolasaa aduu kibxataa abaa'oo shanee soorta jechuun waraanni Bilxiginnaa fi kaabineen sirnichaa qabeenya isaanii guutummaatti ibiddaan barbadeessuu dubbatan. Yaadaan bahee maaliif jedhamee naan shanee qallabdaa qallaabii shaneetii shaneen mana keetii nyaatee dhugee bahee tachitti meeshaa tokkosaa horii qaltee qallabdaa jedhee na qabee na hidhee na dararee amma sana na reebee waan hin tarreedhaan na gahee nammoo achi immoo hidhaadhaa bahee amma immoo atumaan isa karaa baqachaa jiru immoo dhufee amma mana irratti gugubee deemu. Waliin ta'aniiti waraanni illee jira kaabinoonni illee jiru milishaan illee jira waliin hin jedhaniitumaan otumaan hojiidhuma ka hojjetadhu otumaan deemee waa tokko jedhu kanan irratti maxxansan malee waan akkasiin qabu. Dhumarrattis qonnaan bultoonni kunneen lubbuu isaanii oolfachuuf yeroo ammaa baqatanii akka jiran himanii uummata hedduu ijoollee dubartootaa fi manguddoota walitti qabuun toora galchanii gara mooraa waraanaa qubatanii jiranitti akka galchan himan. Gandi Dirree Qabbanaa maal tafe gandi Coobii sirbaa limmeedha katamaadha gaditti waan tafe hin jiru muluu guurramee deeme dhiiraa dhalaa haadha manaa abbaa manaa walitti qabanii fuudhanii deemanii ijoollee kaan qabanii. Hiriirsaniitu bakka waan itti hiriirsaniitu hiriiraan ijoollee dubartoota duchaa inni dadhabaa jaartii duchaa hiriirsaniituma asuufee taa'attoota hin waliin kaan isaanii. Wabii Waaqotu qindeesse. Daangaa Oromiyaa fi naannoo Sidaamaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namootaa darbuu fi qabeenyi barbadaa'uun dhaga'ame.
bakkawwan Oromiyaa fi Sidaamaa daangessan irratti yeroo garaagaraatti uummattoota naannolee lamaan gidduutti walitti bu'iinsi hubatamaa kan ture yoo ta'u, walitti bu'iinsa gidduu kana dhalateen ajjeechaa dilbata darbee manguddoo sabaan Sidaamaa ta'an tokko irratti aanaa Cirrii Haliilaa keessatti raawwatame hordofuun dhukaasa qaamoleen nageenyaa Sidaamaa uummata Oromoo irratti bananiin lubbuun namoota 7 darbuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Godina Arsii Lixaatti uummanni Oromoo gandoota naannoo Sidaamaa daangessan irra jiraatu kanneen akka gandoota Gammachuu, Shaambal Kadir, Hurroo Baaroo akkasuma godina Baalee Bahaatti gandoota kanneen akka Harannaa Bulluq, Baddeessaa fi kanneen biroo keessa jiraatu yeroo dheeraaf uummata naannoo Sidaamaa daangaarra jiraatu waliin wal dhabaa turuu kan yaadachiisan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar tokko ajjeechaa qaama hin beekamneen manguddoo sabaan Sidaamaa ta'an irratti raawwatame hordofuun qaamoleen nageenyaa Sidaamaa uummata Oromoo irratti dhukaasa bananii ajjeesuu maddiitti qabeenya barbadeessuu himan. Yeroo garaagaraatti wal dhabaa turanii uummanni kun daangaa irratti wal dhabanii fakkeenyaaf gandoota Gammachuu, Shaambal Kadiirii, Hurroo Baaroo jedhaman daangaa irra wal dhabanii gara Baalee Bahaatiin illee gara Harannaa Bulluq achiin gara Baddeessaa ganda jedhamu jira achirra wal dhabaa turanii. Dhiyeenya kana ammoo wal dhabdee dhiyeenya kanaatiif sababa akka ta'e sanbata guddaa dilbata galgala abbaan qabeenyaa daangaa irratti argamu ganda Haliilaa jedhamu aanaa Cirrii keessatti qaama beekamneen ajjeefame. Erga inni ajjeefame booda ganama maanguddoon kun waan ajjeefameef jecha ganama dhufanii humnoonni naannoo Sidaamaa kunniin gurmaanii qaamota mootummaa, poolisii mootummaa dabalatee uummata naannoo wajjin aleellaa uummata irra banan uummata nagaa waan akka quban qabne ganama osoo isaan iddoo rafan jiran kaasa irra bananii achi booda mana irra gubanii jecha. Haleellaa qaamoleen nageenyaa Sidaamaa uummata naannichaa qindeessuun uummata Oromoo daangaarra jiraatu irratti raawwataniin Oromiyaarraa namoonni 4 yoo du'an namoonni 12 ol ta'an immoo madaa'anii wal'aansaaf hospitaala seenuu maddi kun ibsanii obbo Elemoo Gammadaa, barsiisaa Goobana Jaarraa, barataa Waaqayyoo Kibbee fi qonnaan bulaa Gadaa Kinnisoo lubbuun galaafatamuu dubbatan. Manneen jiraattotaa hedduunis ibiddaan barbadaa'uu eeraniiru. Gamana naannoo Oromiyaatiin nama obbo Elemoo Gammadaa jedhamu hojjetaa mootummaa achi uummataa fi aleellaa uummata irra raawwatame kan hordofee uummataaf birmatee dhaqee barsiisaa Goobana Jaarraa kan jedhamuu fi barataa Waaqayyoo Kibbee akkasuma qotee bulaa Gadaa Kinnisoo kan jedhaman yoo ajjeefaman namni 12 olitti tilmaamu madaa'ee jira amma garii gara mana yaalaa deemanii ani jedha. Manni uummataallee hedduutu gubateera. Ajjechaan manguddoo kanaa qaama hin beekamneen raawwatamuu isaatiin alatti sababni ka'umsa wal dhabdee kanaa hanga ammaatti akka hin qulqulloofne namni kun eeraniiru. Isaan itti itti banan daangaa irra waan ta'eef daangaa ollaatii babal'ifannaa taasisanii dhabdeen kun babal'atee gara ganda Gammachuu, Shaambal Kadiiriitti babal'atee Hurroo gandoota kanneenii bal'atee isaan aleellaa raawwatan. Akkuma dhufanii osoo addan baasin amma uummanni Sidaamaa naannoo aanaa kan keessa hedduu jira walakkaa uummata Sidaamaa achi keessa jiraachuu danda'a jechuu dandeessa. Waliin jiraata uummanni kun qaama tokko ta'ee waggaa hedduuf waliin jiraataa tureera. Akkuma dhufeen ajjeesee addan baasin haalli lamarra bananii wanni beekamin jiru ammaaf addan baanee gara fuulduraatitti amma qaamni mootummaallee iddoo sanitti argameera. Haalli nageenyaa uummanni namni irraa du'eera waan ta'eef qaamni mootummaa ergee daangaa irratti tasgabbeessaa jiranii. Dhumarrattis godina Arsii Lixaa qofa osoo hin taane Oromiyaa kallattii hundaan weerarri lafaa hammaataan garmalee irratti gaggeeffamaa jiraachuu kan ibsan maddi kun Oromiyaan kallattii kaabaa, bahaa, lixaa fi giddu galeessaan finxaaleeyyii Amaaraa fi hidhattoota birootiin dhiigaa jiraachuu isheetiin mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa naannichaa tiksuu irratti dirqama isaa bahuu akka qabu hubachiisaniiru. Qaamni mootummaa lafa uummata kana gurguratanii fakkeenyaaf qaamni mootummaa daangaa irraa lafa uummata Sidaamaatitti uummanni Sidaamaa daangaa darbee lafa kiiloomeetira hedduu kiiloomeetira ganda tokko taatu daangaa darbanii dhufanii fudhataniira waan ta'eef lafti kun lafti Oromiyaa daangaa hedduutti akkuma argaa jirru asiin gara dhaatiin giddu galeessaan gara shawaa hundii bakka hundatti dhiibamaa jira argaa jirra. Lafa kan qofaan lafti Oromiyaa bakka hundattuu lafti Oromiyaan buluu qabdi. Mootummaan naannoo Oromiyaa bakka hundaayyuu birmatee daangaa ofii eegsisuu qaba. Liban Jaarsotu gabaase. Godina Shawaa Lixaa aanaa Liban Jaawwitti namoonni nagaan 3 mana hidhaatii baafamuun ajjeefamuun ibsame. Namni magaalaa Baabbichaa keessa jiraatan tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin namoonni 3 obbo Taaddalaa Altaayyee, obbo Baqqalaa Kabbabaa fi obbo Fayyeeraa Dachaasaa bitootessa 26 bara 2014 mana hidhaa magaalaa Baabbichaatii baafamanii ganda Alaltuu fi ganda Daariqqoo jedhamutti waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamuu himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Liban Jaawwii magaalaa Baabbichaa ganda Alaltuu fi ganda Dirraaqiittidha kan ta'e namoonni ajjeefaman
Taaddalee Altaayyee, Baqqalaa Kabbabaa, Fayyeeraa Dachaasaadha. Namoonni amma maqaan isaanii bahe kan ajjeefaman namoonni sadan kun. Namoonni kunneen ijoollee keessan wabootti makaman fidaa jedhamuun waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina magaalaa Ambootti qoratamaa erga turanii booda gara magaalaa Baabbichaatti deebisanii hidhuun guyyaa roobii mana hidhaatii baasanii rashanuu namni itti dhiyeenyaan quba qaban kun ibsaniiru. Ijoollee keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira. Ijoollee keessantu bosona jira. Ijoollee keessan bosona keessaa baasaa jedhaniitu kan isaan uummata kana duraan jalqaba maatii isaaniitti illee dhaqanii qaamaan kan isaan doorsisaa turanii otuma doorsisaniitudha ammas immoo kan isaan qabanii jara kana nu laaggeessan. Dhumarratti itti aanaa ajajaa poolisii humna addaa Oromiyaa kan ta'e Koomishinar Baqqalaa Magarsaa obboleessa isaa Balaayinaa Magarsaa jedhamutti meeshaa hidhee sababa sakatta'insa wobootiif waraana mootummaa Bilxiginnaa waliin yeroo socho'aa ture irratti waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamuusaa hordofee haaloo ba'iinsaaf maatii ijoolleen isaanii qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran ficcisiisaa jiraachuu namni kun himaniiru jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Gantummaa Bilxiginnaatiin haalli Oromoon keessa jiru yaaddessaa ta'us sadarkaa qabsoon Oromoo irra ga'een abdiin jira jedhame. Uummanni Oromoo lubbuu fi dhiiga ijoollee isaa gabbaree jijjiirama fidus gantummaa OPDO'n kaleessaa fi Bilxiginnaan har'aa uummata Oromoo irratti raawwateen haalli siyaasaa Oromoon keessa jiru yaaddessaa ta'us mooraan qabsoo Oromoo kan yeroo kamuu caalaa humna dhufuun abdii namatti akka horu hayyuun siyaasaa tokko dubbatan. Hayyuun kun turtii raadiyoonii Dirree Shaggar waliin taasisaniin akka jedhanitti uummanni Oromoo mootummaa aantummaasaa qabu dhabee yeroo hundaa ajjeefamaa jiraachuun hedduu akka isaan yaaddessee dubbataniiru. Akkuma beektan finxaalayyiin Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsanii deemanii Oromoo iddoo baay'eetti ajjeesaa mana irratti gubaa lafa isaanii saamaa jiru qe'ee isaanii saamaa jiru Oromoon qe'eesaatti salphataa jira jechaadha nama Oromoorraa mootummaa Oromoorraa dhorgu dhabe. Keessumaa gareen finxaalayyii Amaaraa bobaa Bilxiginnaa jala dhokachuun magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti saamichi lafa Oromoo isaan gaggeessaa jiran kan bara wayyaanee caalee argamuunsaa roorroo guddaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu mirkaneessa jedhan. Ammayyuu ilmaan naftanyaa magaalaa gurguddaa kan akka Finfinnee kana lafa saamaa jiru. Dabballee warra PP faana walii galanii lafa Oromoo saamaa qotee bulaarraa lafa saamaa babal'isaa akka silaa daanga'uu qabutti otoo hin ta'in akkuma gaafa warri alagaa Oromoo bulchanitti lafa Oromoo saamaa gurgura. Ilma dabballee warra PP caala bara wayyaanee caala Oromoo irratti roorroo guddaa deemsisaa jiru. Itti dabaluunis labsiin waraana yeroo darbe Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Bilxiginnaa irratti baatii tokko keessatti shanee balleessuu qabna jechuun duula duguggaa sanyii Oromoo irratti labseen yaadda'uu himanii erga labsichi labsame torban lama boodallee dhaadannichi qabatamaa akka hin taanee fi dhaadannoo ta'ee hafuusaa dubbatan. Isa pireezidaantiin Oromiyaa torban lamaan darbe kana caffee Oromiyaa irratti dhaadate. Onak shanee kana akkatti isaan fidanii eessa akka maxxansan hin beeku. Waraanni Oromiyaa keessatti socho'aa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Maqaa Onak shanee jedhu kana Oromoo irratti maxxansanii akkuma gaafa wayyaaneenii fi Amaarri Onak Natsaawucii Shiftaa jettee reebdu uummata Oromoo qeesaa irratti gubuudhaaf ilmaan Oromoo haadhaaf abbaa jalatti ajjeesuudhaaf Shimallis Abdiisaa fa'aa caffee Oromiyaa irratti dhaadatan. Dhaadatan garuu har'a kunoo guyyaa 14ffaa moo guyyaa 13ffaa isaati baatii tokko keessatti qulleessina'anii gara waan isaan qulleessan amma onaa waan argine jiru jechaadha. Uummanni Oromoo roorroo alagaa bitaa mirgaan itti marsee dabalatee ganiinsa qabsoo OPDO'n irratti raawwate dandamatee akkasuma olola miidiyaa Bilxiginnaa fi nafxanyaaf gurra kennuu dhiisee qabsoon inni gaggeessaa jiru Oromoon hammam xiiqeffataa akka ta'e agarsiisa jedhan. Otoo kun hundumtuu Oromoo irratti gahaa jiru. Otoo kun alagaan otoo Oromoo irratti roorrisu. Miidiyaadhaan otoo Oromoo xiqqeessu. Kan Oromoon immoo nuu ta'a jedhee immoo gaafa ce'umsaa sana waggaa sadan kana Oromoon of mee waa tokko nu gaggeessan jedhee ilmaan keenya jedhee chaansii kenninaaf jedhee deebi'anii diina caalu. Takka alagaan kan Oromoo irratti godheen beekne Oromoo irratti otoo gochaa jiranii xiiqii kana keessaan Oromoon qabsaa'ee gadi jechuu didee caala qabsoosaa gurmeessee diinayyuu sodaachisuun waan nama xiiqessu haala xiiqii keessa akka Oromoon jiru mul'ata. Dhumarrattis jabinni bilchinnii fi hedduminni yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoo irra jiru amansiisaa ta'uu fi sadarkaa diina Oromootti yaaddoo ta'uu irra ga'uun qabsoon uummanni Oromoo gaggeessaa jiru galma ga'iinsa kan qabuu fi abdachiisaa ta'uu dhaaman. Oromoon takka amma seenaa keessatti amma waraanni isaa waraana akkasitti ayinaadhaan
baay'inaan jabinaan hamileedhaan Oromoo akkanatti hidhate Oromoodhaaf dhaabate takka argine hin beeknu. Amma akka jiru kanatti akka caala daraaru akka jabaatu akka diina cabsu akka irreensaa jabaatu uummanni Oromoo bakka jiru hundumaa hamileenis ta'e qabeenyaanis ta'e waraana bilisummaa Oromoo kana dura dhaabatudha. Isa seen sobdee jeneraalli isaanii waggaa 3 kana Onak Shanee 4 3 caaltu 7 finnaa'ee Tamaajooriin Shumini silaas Oromoo keessaan dhaladhe jedhee Oromoo irratti dhaadate sun hinnuun taane nis fashalaa'eera. Ammas kunis hin fashalaa abdii guddaan qaba. Wabii Waaqotu gabaase. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa halkan gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.